irratti biqiltuu dhaabanidha. Anis immoo jalqabee jira kan firii qabaatu firii gaarii kennu siifaa ta'u jedha. Kunoo buna faajjiraa, roosmarii faajjiraa, babaa garagaraa biteen jira. Qodaasis qopheessee dhaabuuf nagaan siifaa ta'u akkam jirtu jabaatanii waaqa. Bakka jiraatanii bakka nagaa taatanii jecha. Amma walumaan biqiltuu kana dhaabna. Wanti ol taa'ee wanti nama fayyadne tokko hin jiru jechuudha. Wantoonni kun hundi isaanii anumatu keessaa fixe. Kan zayitiillee, kan laargoo, saamunaa jechuudha. Isa guddaa isa xiqqaa hundumaa anumatu keessaa fixe. Kunoo bakka kanatti na fayyadee jechuudha. Wanti hin fayyadne hin jiru. Ol kaa kan ol taa'e hin badu jechuu barbaadeetiin gara hojii isaatti haa darbinu. Isin immoo akkuma beektanii fi amaleeffattan sanatti yeroo seentanii laayikii tokkodhaan warri keessummaa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan gara mana keenyatti dabalamaa aga xumuraatti hordofaa. Yaaliin kee gaariidha, namatti tola. Isaan kun koomentiin isinirraatii eegama. Yaa'u as kanatti akkuma argitan kasala qabsiiseen achi keessa billaa kaa'ee diimesseen ittiin kukkutaatii jira jechuudha. Zimjedheeyyoonnaan kuteedhee na jalaa jajaallachuu danda'a garuu billaan kasalarra taa'ee diimate jennaan sirriitti masmara isaa eeggatee kutaa. Wanni walitti qabee kana kan laargoon keessaa dhumee fi akkasumallee zayitiin kan keessaa dhume hin gaggannee walitti qabeetiin kanuma yeroo dhiyoo kanaatti kuni dura gateera hamma garuu seenuuf jennaan isaan kana walitti qabadhee kan na fayyadu jechuudha. Kan waan tokko keessatti hintinaa gochuu danda'u. Haayilaandii kan zayitii kana kan abbaa shanshanii akkasuma qodaa laargoo kan abbaa lama jira kan abbaa shanis immoo jira jechuudha. Isaan kana walitti qabee qopheesseen kun haala kanaan kukutaa jira. Haayilaandii kana keessa immoo avukaadoo dhaabuuf jedheeni nan yaalamee akkamitti naa ta'amuun ta'u kan jedhu avukaadoo akkamittiin akka dhaabanii ilaaleen ture jechuudha. Bakka biraati yaa biyyi keenya bakki nan itti dhaladhee guddadhe waan akka avukaadoo buna minaamni kana hin baasu. Ani immoo bakka baasutti maaliif yaaluu jedhee kunoo jalqabeetiin jira kan firii gaarii kennu haa ta'u jedhaati itti tuttufame isin bara nuti keessa jirru kana keessatti biyyoonis immoo baay'ee waddii ta'ee jira. Gibbii kana keessa immoo iddootti waan tokko qofforan hin jiru jechuudha. Hundumtisaa bakki biizii ta'ee qabamee jira. Ishee kanayyuu bakka xiqqoo tokko filafiitii danfiteetti ishee qofforsiiseetu armaataa godhee ture jechuudha. Gadda gammeeni ganna nuqqaa waan ta'eef namatti hin tolu. Walumaa gala isaatti gibbii kana keessa biyyoo kan jedhame ba'uu qabaa kan jedhu yoo dhoqqaa'is immoo namatti hin tolu akkuma argitan jedhee lafitti hafte sana waan qofforsiiseef ani immoo biyyoo sana walitti qabee as kaawwadhe maaliif karoora biqiltuu kana dhaabu waan hin qabuuf. Achiin booda akkuma argitan jaarkaanota sanarraa arganirraa kukkutee walqixxeeffadhee booddee biyyoo kana ittammaareen kaawwadhaa jechuudha. Ittammaaree kaa'ee akka carraa ta'een biyyoo kana gibbii keessatti argayyuu malee durammoo bakka baadiyyaa sana deemin achiitii madaabaraatti naqee gaariitti biyyoo sana fidadheedheen ture. Garuu immoo gibbii keessa biyyoo xiqqoon tokko argame qofforamee ba'ee sana gatanii armaataa gochuuf turan immoo biyyoo sanaan gatiin haadhee walitti qabee kaawwadhe. Kunoo bakka kanatti na fayyade. Qodaan ani qopheessee biqiltuu keessa dhaabuuf kaa'ee kana fakkaata. Biqiltuun ani bitees immoo kunoo isa kanaa jechuudha. Habaaboon jira, bunni jira, roosmeriin jira. Yaa jaalala roosmerii hagam akkan qabu ni beekti walirraa hin seeqnu. Isinis immoo roosmerii gabaatiin biteenii gibbii keessa dhaabinaan jettanii yaada babbareedaa koomentii irratti naa kennaa turtanii galatooma. Innaa biqiltuu lafa kanarratti argamu hababaan jira kan guddatu jechuudha. Gayyaa amma xinnoodha waan ta'eef ganaadha hin beekamu. Buna tokkoon bitee roosmerii walumaa gala isaatti kan na fuulduratti argamaa jirtu kanas asuma safara kana mucaan tokkoon oomisha waan ta'eef sarraan bite. Gabaa keessas immoo baay'een isaa biqiltuun babbareedaan jira garuu kan safara tokko wayyatee innaa kan jedhuu fi fuuldura kanattis biqiltuu babbareedaa gurguddaatu ba'a. Isa bira hamman ga'utti immoo waan xixiqqoo kanaa sumatti waan argee mucaa sana manatti naa fidi jedhee naa fide. Wanti inni naa fide keessa kan isa guddaan na bukkee dhaabbatu kun dulloomaa wayiiti. Fixatee jira waan hundumaa intaan ta'u ta'e hin beeku. Yaa fidi jedhee deebisee akka inni baatee galummoo gochuun barbaanne. Walumaa gala isaatti kan na fuulduratti argamu hunduma isaa biree 550 hin bitachuudha. Roosmerii kana tokko ishee biree 20 gabaatti immoo biree 50 Eegasitti immoo safara waan ta'eef ta'e hin beeku. Buna kana firee tokko biree 80 natti gurguree
Ammaaf qodaa xiqqoo keessa dhaabii booda garuu qodaa isa guddaa keessa yoo keessee bareedan ta'anaan jedhee anis immoo saantimni jechuudha uffata nyaata yookaan waan qaamatti uffatan waan garaatti nyaatamu irratti balleessurra waan akkasitti yaalee otoo badee natti tola. Amaluma koo keessatti jechuudha. Innaa waan akka harrittaa biqiltuu harrittaa jedhamu waajjiraan hin beeku garuu harrittaan immoo maalidhaan fidee sitti agarsiise gaafa fiduu fooliinsa namatti tola. Namoonni tokko kutaniifaa dubartoonni gurrarra kaawwatu funyaanitti suuqqatu. Biyya keenyattis immoo argeen beeku kanaaf ta'uu danda'a. Akka naannoo keenyaatti argeen beeku jechuu kooti. Biyya osoo hin taane isaan warri biqiltuu kana oomishanii feestaalitti maraniitudha kan isaan oomishanii biqiltuun akkamittiin akka oomishame filiinsa yookaan biqiltuun isaa gurguramu ni beektu. Kunoo feestaalii akka kanaati. Feestaalii sanaa irraa maqasiidhaan tarsaasiin jaarkaanii kana keessa dhadhaabaa jechuudha. Hunduma isaayyuu intinaan illee jira, qorichi michi illee jira, hababaan jira, roosmeriin jira, bunni jira, harrittaan sun jira, kan biraan immoo maayinni akkastu jira jechuudha. Waan akkasii kana yaaluun baay'ee tokko hamilee namatti tola. Keessa otoo 10 ta'e 10 keessa 9 badee tokko qabatee inni sun ana baay'ee na gammachiisa. Maaliif warri baadiyyaatti guddan hin beekna waan ta'eef akkamittiin akka wantoonni tokko oomishaman yaani waan akkasii nan jaalladha garuu akkasuma danda'an jiru gaayis samman dandeemmoo yaalaan jira akka yaadeef akkan karoorsitti hojjechaa jiru bara kana keessa yaa ofii makon komii firritti kaasaa jira natti fakkaata. Namni akkuma illee jira natti fakkaatu garuu wanta xixiqqoo akkasii agannanna'e yaaluudhaaf akkasumallee shunkurtii adiillee ganaadhaammaa wantoota garaagaraatu jira jechuudha kan dhaabbatu. Otoo danda'ame yaalanii taanaan wanti nama fayyaanne hin jiru jechuudha. Kanaan dura qullubbii adii bakka dinnicha qonna siniin jedhe sana bukkee isaarra gammeen dhaabee ture. Qullubbii adii akkasiin arginani baay'ee tokko qullubbii bareedaa ture. Qullubbii adiin suni agarraatti sanumatti fayyadamna. Isallee ganaa dhaabuufiin xiyyoora naannessee nan dhaabedheen karoora qaba. Qullubbii adiin immoo biyya keenya keessatti baay'ee akka waddaati. Baay'ee akka dhabame achi buuteensaa kan dhabame qullubbii adii ture. Innaa nama fayyada warri lafa qabdan warri lafa bittanii lafa duwwaa keessanii jirtanii maasiniin jechuun barbaade bakkee kanatti kun hababaadha. Kana bakka tokkoon dhaabiin walirraa hiriiriitti dhaabii baay'ata waan ta'eef boodachi naan jedhe. Bakka sadiitti ruufaniik qodaa laargosa samaawwii kana keessa yookaan immoo isa biluu kana keessa bakka sadiitti jireetiin dhaabee ilaalaa jechuudha. Babicha babaa akkamii akka ta'u daraaraan isaa diimaadha. Innaa warri lafa bitattanii lafaa qabdan qimamochi hin shawwadamina yeroo baay'ee irratti nan dudubbadha ganaaf kalee fi hagam beekurraa akka wantoota naannoon keessan baasu irratti hundooftanii biqiltuu naannoon keessan baasu irratti hundooftanii yeroo akkasii kan birrii xiqqoo yoo argitan biqiltuu baay'ee bita. Senegalee hin gowwoomina namni yeroo lafa bitu waan achirra jiru dhayyuu kan inni ilaalee bitachuudha. Buna dhaabuun jira, maangoo dhaabuun jira, avokaadoon jira, appiiliin jira, waan baay'eetu jira. Innaa lafa duwwaa dhettanii bakkee keessatti otoo bittanii gatuu baattanii gibbisa bareechitanii gatiidhaafis isa gurguruufis isa bituufis baay'ee tokko namatti tola. Gabaallee hin argattu akka garaa keessanitti fataa jettaniitu gurgurattu jechuudha. Kanaaf warri lafa duwwaa qabdan aga dandeessan yaada akkasii horadhaatii yoo nama qabaattan jechuudha. Namni immoo nama barbaachisa waan ta'eef saantii barkatti qabatanii taa'uu fi baankii irra kaa'uun nama bira taa'isii bu'aa hin qabu. Baankii irra taa'isii immoo faayidaa managgaadee ta'a malee waan tokko isin hin fayyadu jechuudha. Kanaaroon jedhu immoo karoora malee nama hin taanetti mallaqa keessan baasaatii abbaa kanaa jechuu koo miti. Ilaallatanii deemuun yoo ilaallatanii deemanii qoreen halkanuu nama waraantuu jedhu mitiire. Yoo ta'uu baatee nama dhabdan biyyaansi saantiba kennitanii fi nama hojjetu namachi keessa biqiltuu tokko dhaabee sirreessuu danda'u yeroodhaaf otoo argitan itti gootanii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Gatii namaan gatu wanti lafarraa bakka sanyii yoo facaasanii hundi keessa hin margu. Hundi keessaa margee milkaa'ee adagaa chaalenjii kana hundumaa keessa darbee manatti hin galu. Muraasa isaatii mitiire kanaafuu baay'ee facaastan firee 2-3 keessaa argachuun immoo waan qosaa miti jechuudha. Innaa akkasittiin itti yaaduu qabdu isinin jechuutii barbaadeen hagam beekuu fi hubadheedha. Buna jaarkaanii isa bicaa sana keessa dhaabeen ta'uu dide itti tolaa hin jiru.
xiqqoo ishee fataa jedhu jedhee gara haayilaandii isa kanaatti dabarsee jira. Innaa biyyooyyuu baay'een barbaadu wanta qaqalloo ishoo ta'e malee. Innaa kana fakkaata gaa waqtii biqiltuu dhaabuuti. Isinis immoo irratti hirmaadhaa isiniin jechuuti barbaadeni. Viidiyoo akka xumuraatti yoo dhaggeeffattan ta'e yaada keessan warri akka xumuraatti dhaggeeffatanii koomentii kennitanis hin beekama. Warri jalqabumarra koomentii kennitanis hin beekama jechuudha. Kanaaf otoo akka xumuraatti dhaggeeffatanii cuunfitanii booddee komiis qabdanii qeeqas qabdanii akkasumallee yaada deeggarsaas qabdan otoo barreessitanii bareedaa dheetii yaada. Innaa akkasii isiniin jedha. Viidiyoo kana gadi ciiseen sofaarra ciisee waraabaa jira jechuudha. Sagalee irratti waraabaan jira. Sagaleen koo sin dabbaree sin jalaa korrisitee waan gadi gedam jedhee fi aduun akka malee bo'aa jira. Kana booda immoo bokkaatu dhufaa jechuudha. Ganama xiqqoo ishee aduu hin baasa. Isa booda immoo galgala bokkaan lafa dhiqaa hin komannu. Waqtii gannaati waan ta'eef innaa akkasiniin jedha. Viidiyoon sa'aatii kanaaf isinii qabadhee dhufe. Kana fakkaataa yaadni keessanis immoo maal akka ta'e nan ilaala. Yaa jidduutti qilleensa akka fudhattan akka fataa jettanii finii isin viidiyoo kan biraa jidduu isin gaggalcha malee mudannoof muuxannoo biyya alaa jalqabnee turre paartii arfaffaan sammuu har'a galgala isin biraan qaqqabaachuudha. Namoota biraaf illee sheerii godha. Kan kanaan ol keessa tures immoo jira. Kan kanaa gadiis immoo jira. Walumaa gala isaatti wanti biyya namaaf mana namaa keessatti taane haasaamee hin dhumu. Akkuma isinuu jettanii kun seenaa ta'ee darbeeraa jettanii jirtanii baay'een keessanii kan nama kamiyyuu seenaa ta'ee darba. Malee wanti akka dhufetti hafus darbus hin jiru. Waan biraa ta'ee jijjiirameetu darba. Kanaafuu isin immoo obsitanii jabaattanii keessa darbuutu isinirraa eegamaa jechuuti barbaadanii akkuma argitanii. Viidiyoon kos gara xumuraatti jirti. Biqiltuu dhaabuun guyyaa har'aa ashaaraanis immoo kana fakkaata. Fuulduratti isa kan biraa gurguddaan jira kan qodaa gurguddaa keessa garuu baay'ee widdiidha. Biqiltuun immoo gibbii keessatti akka namatti tolu gibbii akka bareechuu as keessatti immoo kan nama fayyadus baay'een isaa jira jechuudha. Gadi ba'anii kutachuu waan salphaa miti gaayis waan harka ofiirra jiru kun akka kanaatti isaan kana fakkaatu biqiltuun ani har'aa dhaabaa oolee akkamii isinitti maal isinitti fakkaata isinitti bareedee haamilee isinitti horee maal isin godhe fiilingii isinitti dhagahame asumaa koomentii jalatti isin eeggachuudha. Agarsiistuu bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Gaariin sinin darbiini amtuun sinin argin jechaati. As kana fidee bokkaan akka ittiin garfafooni ganaan bakka isaa sirreessa akkasiitii baay'ee.